waliin barannu boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irra kan jiru daadhii waynii hin qabanii meejecha kana nafaana jedha daadhii waynii hin qabanii duraa dhumeera daadhii waynii hin qaban ayyaanni kun jecha kana kan dubbatte qulqulleetti qulqulloota dubara dhugaa duras durba kan turte Yesuus Kiristoosis erga deegse lubummaadhaan kan jiraatte Waaqayyo biyya lafaa utuun waminiyyuu kan ishee filate ilmaan namootaatiif hundumaaf haadha taatee karaa qulqulluu Yohaannisiin kan kennamte haadha keenya dubaroo Maariyaamiidha. Galanni foqubaa hin dabarre Waaqayyoof haa ta'u. ayyaanni guddichi kun akkuma sila faarfannaadhaan akkuma sila luboonni kaleessa halkanii kaasanii dhaabbii adda addaatiin galateeffachaa turan qaanaa Galiilaa yookaas qaanaa Galiilaatti cidha raawwateen kan wal qabatu qaanaan Galiilaa jedhamee beekama. Guyyaan kun qaanaa Galiilaa qaanicha yookaas qaanaa bakka Galiilaatti argamu sana keessatti dinqii guddaa ta'e sanaan wal qabateetu kabajama. Egaa yeroo baay'ee namoonni gaaffii gaafatan jiru. Wangeela Yohaannis kana boqonnaa 2 yoo dubbisne guyyaa sadaffaatti immoo Yesuus gara qaanaa Galiilaatti mana Dookimaas nama jedhamutti gadi bu'ee jedha. Guyyaan sadaffaan yoomi? Tarii Yesuus Kiristoos kan inni cuuphame kaleessa. Akkuma tarii waa'ee cuupharra deebineen dubbannu jedhee kan gabaasee darbuuf xiqqoo wanta biraatti dubbanna jedheeni. Yesuus Kiristoos waggaa 30tti namaaf waaqa walitti araarsee bantiin waaqaa inni cubbuu namootaatiin golgamee ture. Inni golgaa ta'ee namaaf waaqa gidduutti golgaa ta'ee ture sun kaleessa banamee Yesuus Kiristoos akkuma cuuphaa keessaa ba'een gara lafa onaa deeme ture. Eessa deeme? Gara lafa onaa gadaama Qorontos jennee waamnu deeme. Achi guyyaa 40 halkan 40 soomiidhaan ture. Akka cuuphameen Yesuus Kiristoos gara qaanaa Galiilaa deeme miti jechuudha. Maaliif namoota baay'eetti yeroo baay'ee gaaffii waan ta'u isaan booda qaanaa Galiilaatti gadaama Qorontosiin keessatti guyyaa 40 halkan 40 hanga gaafa guraandhala 20tti iska Yeekaatit Aayaqan isaa'u qoyye. Hanga gaafa guraandhala 20tti achuma ture. Gaafa guraandhala 20 achi ba'ee dinqii gurguddaa hojjechuuf ayyaanota Yesuus Kiristoosiif kabaju salgan keessa ayyaanni qaanaa Galiilaa isa tokkodha waan ta'eef dinqii gurguddaa hojjechuudhaaf guyyaa sadaffaa irratti gaafa Yeekaatit 23 yookaas guraandhala